Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Nageenyi bira jiru akkasuma biratti jiraatu abdiin qaba. Asumaan horii chaanalii kooti faarsata subscribe, share, like godhaa yaada qabdanii munaa tsaafaa koomentii jalatti isin jedha. Eshi meeqa keetu ani hin baay'ee bareeda. Immaa isatti heerumuu qabaadhu. Ani bootaan akkanaan hin malu. Yeroo kiyya eeggadhee bareedumsan qaba maaltu na dhibee dhiira abbaa fedhee jaaladhe hojii jiraachuu danda'a. Kanaafuu iyyuu jettee yaada kan kee bareedumsa kan kee gubbarra bichaa gootee homa takkaayyuu bareedumsa kan kee sanis itti fayyadamne jechuudha. Itti fayyadamne bareedumsa nama itti fayyadamee fi fayyada. Itti fayyadamne garuu wanta dhumni sitti fakkaate yeroo kan kee dabarsite. Sitti himaa jechuudha. Bareedumsa jechuun agarte eenyummaalleen ni jaalata. Anuyyuu akka badaa jaaladha. Baay'ee tokko das nama jetti. Yoo akkanan laalan baay'ee nama gammachiisti. Yoo akkanatti laalan baay'ee nama hawwachiisti. Osoo guyyaa kana guutuu qabadhee akkana godhaa oolee soofataa oolee baay'ee das na jetti. Baay'ee tokko nama hin gaddisiistu maaliif jennaan ni bareeddi. Yoo akkanan laalan garuu badoominni isii maal akka ta'e isinitti himu asirraa qoree qabdi. Garuu akkanatti hin bareeddi. Yoo qabatte qoree qabdi. Ooyi qoreen isii nama waraana. Kanaafuu iyyuu ati bareeddee yoo amalli kan kee kan nama waraanu ta'e bareedumsi kan kee sun akka bu'aa siif hin qabne seef godhe. Diileet godheeshee hababaan tuni garuu akka badaa bareeddi. Maashaallah das nama jetti. Garuu yoo harkaanii bakkee maxaradhee hin qabaatin yoo as qabadheetin jedhe qoree akka badaa nama waraana ofirraa qabdi. Kanaafuyyuu bareedumsa ati qabaattee amalli kan kee yookaan himootu raawwiin kan kee kan akka qoree kanatti nama waraanu ofitti nama kaleessanii kan ta'u kataatu bareedumti kan kee sussiif hin dalagu. Amala kan kee bareechisii haalaaf dalagaa kan kee bareechisii yeroo baay'ee waan namni itti si jaalatu raawwadhu. Maaliif jennaani gaarri sitti jiguu hoya moo namni sitti jiguu hoya jennaan gaarri natti jiguu hoya jedhan. Kanaafuuyyuu wanta namni irraa si jibbuun raawwatin jibbinsa namaa ofitti hin godhin. Namni nama jaalachuu waa baay'ee gaariidha. Kanaafuu shamarree taate waan dhiirri si hin jibbitu yookaan himootuyyuu waan amantii kan kee tuqu baay'ee taatus hanga fedhes taatuuf ani kana yoo isin jedhu ani qulqulluudha ofiin jechuu kan kooti miti. Irraa ofaa qusannu bareedumsa keenya ilaallee jechuudha. Garuu kun raawwiin keenya akkanatti nama waraana jechuudha. Garuu hin bareenna. Eshi amma haga duraa sandas naman jettu baay'ee maaliif jennaan mukatu kasilaa isii bareechisu irraa citee jira. Bareedumsi kan keessa akkanuma citaa deema. Tokko lama sadii jechaa. Amma hoo ammas xiqqoo na waraane akkanumatti guurama bareedumsi kan kee hin dhumas ni baratamas jechuudha. Bareedumsa ati qabdu ni baratama.
akkanumatti takkaan guuramu. Hababaan akkasitti bareedu sun akkana taate. Hababaan akkasitti bareedu sun akkanatti taate. Eshi kanaafuyyuu ati hilik bareedumsa kan kee caalaa akka dhumuu beeyte bareedumsa kan kee caalaa annama akkamii ta'uu qabaadha. Dhalootaaf maal akkamii raawwachuu qabaadha. Ilmootan tootan boru dhalattuuf maal raawwachuu qabaadha. Tan boru miidiyaa irratti na argituuf maal raawwachuu qabaadha. Barumsa akkamii dabarsuu qabaadha jedhi yaadi. Ooyi qoreen oforan. Kanaafuyyuu jedhiiti yaadi. Akkas jedhi yaadi jechuudha. Maaliif jennaan wanti martuu akkanumatti dhuma. Yeroof bareeda malee wanti dhumne hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu ati beekumsa kan kee irratti yoo daladdeetiin hin jette beekumsa kan kee harmee gaarii nama waan keeritiin yookaan himmootiyyuu nama waan gaarii dalagu yoo taateetiin hin jette akka hababaa adii tanaatti bareedda. Agartanii ija nama hatti kan diimtuu caala adiin tun himmootiyyuu. Kanaafuyyuu ati immoo adii tana ta'i. Qullaa akkasirraa hin dhumne bareedumsi kan kee bareedumsi qaamaa ni dhuma. Wanti nama bareechisu garuu waa baay'ee jira. Harmee gaarii ani maal raawwachuu qabaadha. Dhaloota kootiif maal dabarsuu qabaadha jedhiiti yaadi jechuudha. Bareedumsa kan kee irratti fokasaa goote yookaan immoo bareedumsa kan kee irratti yaaddu osoo hin taane kan yeroo kan kee ofirraa fixuu qabaattu yookaan immoo kan qalbii namaatti taphachuu osoo hin taane waa baay'ee bareedumsa kan keessan irra laaltee waa baay'ee dalagu osoo hin taane ati beekumsa kan kee irra dalagi jechuudha. Dubbisi, dhageeffadhu, baradhu. Wanti baratan baay'ee jira. Kanaafuyyuu hubadhu. Kanaafuyyuu ati mootuyyuu yeroo mara hababa tana fakkaadhu. Ni daraarta. Adii taata. Yeroo mara duutus hin dagatamtu. Biyya nu nyaata baru duutus garuu hin dagatamtu jechuudha. Kanaafuyyuu waan gaarii haa dalaynu miidiyaa irratti. Iyyoo waan dubbannu wallaalle haa cal'isnu. Kanaafuu ofaa qusannu mee waan badarraa isin jechuu barbaade. Kana yoo isin jedhu immoo ani keerii dalagaa isin jechuu kan kooti miti. Inshaallah qulqullaa'ee rabbiin tokkichi. Kanaafuyyuu nuti harmee gaarii ta'uu haa yaannu. Sammuu keenya haa qulqulleessinu. Gamaa gamana jechuu osoo hin taane karaa tokkorra haa dhaabbannu. Isiniin jedha yaa shamarran teennaa. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee waa'ee shamarranitti irra daldalan jettanii nuti shamarran baay'ee hin hubanne jedhee waan assaabuuf hubachiisuuf jecha. Kanaafuyyuu akkasii bareedumsi ni dhuma akkanumatti harca'ee dhumaa isin jedha. Fokasaa godhaa beekumsa keessan irratti beekumsa horadhaa isin jechuu barbaada. Bye.